So akkamittiin diikshinarii akka kireetii godhamu ilaalleerra, akkamittiin diikshinarii akka aaksesii godhamu ilaalleerra, amma immoo akkamittiin diikshinarii qabiyyee diikshinarii akka jijjiirru wajjin ilaalla. So kanaaf diikshinarii haaraa uumeera. Diikshinarii barataa information barataa of keessaa qabatu, maqaa barataa, ID barataa, bara barnootaa fi subjectii barataan sun barachaa jiru raanuun godhee diikshinarii kun uumameera jechuudha. So fakkeenyaaf diikshinarii kun display godheen ilaala qabiyyee isaa amma keessa jiru akka argitanii qabiyyeen isaa inni keessa jiru qabiyyee san isuma asitti uumeedha. So fakkeenyaaf maqaa barataa lammii kana caalaatti jijjiiruun barbaada. Barataa jedhee square bracketii banee maqaan jedha sana booddee jedhee caalaa jedhee akkasitiin itti dabarse kana raaniin godhee maqaan barataa sun jijjiirameera. Diikshinarii koo deebisee display godhee akka jijjiirame ilaaluu fi akka argitanii jijjiirameera maqaan barataa sana. Fakkeenyaaf ID barataa sana jijjiiruun barbaade immoo barataa jedhee square bracketii banee ID'n jedha sana booddee ID sana 456 jijjiira raanuun jedhee diikshinarii koo irra deebi'ee printii godheen ilaala qabiyyeen isaa jijjiirame ID'n sun akka argitanii jijjiirameera jechuudha. Asitti 345 ture asitti 456. So akkas jechaa jijjiiraa jechuudha. Tokko tokko isaa yoo argitanii gaafa jijjiiruu barbaadu kiidhaanidha kan hin jijjiiru. Diikshinarii koo square bracketii sana booddee key value san jijjiiruu barbaadu sana. So asitti fakkeenyaaf vaaliuun isaa lammiidha. Kiin isaa maqaadha. So isa fayyadameedha. Kii sana fayyadameedha kan inni value sana jijjiiru. Diikshinarii keessa kiin tokko duwwaatu jira. Kii lammaffaa kiin maqaa jedhamu kan biraan jiraachuu gatii hin dandeenyee fi faayitaan beeka isaa kam akka dhaqee jijjiiru. Kanaaf akkasitiin jijjiiruu dandeenya. So akka amma yoonaatti immoo yoo argitanii tokko tokkoon kan hin jijjiiree jalqaba maqaan jijjiiree jalqaba ID'n jijjiiree yeroo tokko akkasumatti jijjiiruu barbaanna rakkina hin qabu. Yeroo kaan garuu maqaa ID fi fakkeenyaaf bara barnootaa kan subjectii takkaamatti al sadansaa yookaan information afransaa takkaatti jijjiiruu barbaaduu dandeenya. Kanaaf immoo Python functionii update jedhamu nuu kenna. Functionii kana fayyadamuu fi barataa jedhee update jedhee bracketii banee functioniin kun diikshinarii akka qabiyyee isaatti akka paarameetiriitti kan inni fudhatu diikshinaridha. Sana booddee diikshinarii koo keessatti vaaliyuu warra jijjiiruu barbaadu. So fakkeenyaaf caalaa isa jedhu kana tolaatti jijjiiruu yoon barbaade ID sana 789 jijjiiruun barbaade bara barnootaa 2020 jedhu kana 2018 jijjiiruun barbaade informationii tokko ol takkaatti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Akkasitti informationii sadiidha takkaatti jijjiiraa kan jiru. Kanarraan yoon godhe jijjiirameera jechuudha. Print jedhee barataa koo yoon display godhe akkasitiin akka argitan informationii asitti update functionii update jedhamu kana fayyadamee inni jijjiire hundi isaa jijjiirameera jechuudha. So yeroo tokko diikshinarii keenya keessaatti qabiyyee diliitii gochuu barbaanna. So amma immoo akkamittiin akka diliitii goonudha kan wajjin ilaallu. Kanaaf diikshinarii tokko qabaasiiti. Diikshinarii informationii barataa of keessaatti qabu maqaa barataa, ID barataa, bara barnootaaf subjectii barataan sun baratu kan of keessaatti qabudha. So fakkeenyaaf subjectii barataan sun qabatu diikshinarii koo keessaatti diliitii gochuun barbaade keywordii del jedhamu fayyadamuu nan danda'a. Del jedhee barataa jedhee square bracketii banee kii san diliitii gochuu barbaadu sanan itti dabarsa. Fakkeenyaaf subjectii yoo ta'e kan inni diliitii gochuu barbaadu subjectii sanan itti dabarsa. Subjectiin kiidhas keessatti. Sana booddee kana print yoon godhee barataa yoon jedhee akkasitiin akka argitanii subjectiin keessaatti diliitii ta'eera jechuudha. So del keywordii kana duwwaa miti kan nuti fayyadamne diliitii gochuu dandeenyu diikshinarii keessaatti. Functioniin kan biraa tokko jira. Functioniin diikshinarii pop jedhamu isa fayyadamne isa diliitii gochuu dandeenya as keessaatti. Fakkeenyaaf bara barnootaa diikshinarii kana keessaatti diliitii gochuun barbaade barataa pop jedhee ammas kii kun itti dabarsaa akkuma square bracketii gaafa fayyadame kii itti dabarsee functionii kanas keywordii kana gaafa fayyadamu kiidhaan kan inni diliitii godhe functionii kanas gaafa fayyadamu kii maaliidha kan inni diliitii godhu barra inni kuni sana booddee raaniyoon godhe diliitii naa ta'eera print jedhee
barataa koo akka inni diliitii ta'e akka qabiyyeensa jijjiirame ilaaluun barbaade akkasitiin ilaala. Diliitii ta'eera jechuudha barri. So garaagarummaan paappii fi deelii gidduu jiru maalidha? So paappii yeroo barbaanne paappii akka argitanii gaafan kan executii godhee 2020 achi asnatti deebise. Kana jechuun maal jechuudha? Gaafan kii kana diliitii naa godhe jedhuuni vaaliyuun kii sun of keessaatti qabudha kan inni achi asnatti deebisu. Yeroo tokko diliitii gochuu barbaanne ta'e isa deelii jedhamu kana fayyadamuu dandeenya. Yeroo kaan garuu diliitii gaafa kii sana diliitii goonu vaaliyuun kii sun of keessaatti qabu ture maal akka ture beekuu barbaaduu dandeenya. Yeroo isa ta'u immoo funkshinii isa paap jedhamu kanadha kan hin fayyadamu. So garaagarummaan paappii fi deelii gidduu jiru maalidha? Paappii gaafa executii goonu akkasitti argitanii 2020 jedhee achi asnutti deebise. Diliitii godheetu kii sana vaaliyuun kii sana keessa ture immoo maal akka ta'e nutti hima paappiin. Yeroo tokko diliitii goonee galagalee ilaaluu iyyuu barbaannu akkasumatti dhiisuu dandeenya. Diliitii gochuu barbaannu ta'e deelisa jedhamudha kan fayyadamuuf salphaan. Yeroo kaan garuu diliitii goonee kii ta'e dikshinarii keessaa diliitii goonee vaaliyuun kiin sun qabatu maal akka ture beekuudha kan nuti barbaannu. Yeroo isa ta'u immoo paappiidha kan nuti fayyadamnu jechuudha. Akkuma rakkina keessan akkuma maal gochuu akka barbaaddan irratti hundooftanii tura. Anis lamaan kana keessaatti ilaaltanii tokko isaa fayyadamtanii jechuudha.